Mata kejibat kawan ini Waaqayyo kadhanna. Waaqayyo natti dubbadhu. Dubbii kee natti dubbadhu. Waan naaf itti dhufte natti dubbadhu. Hafuurri kee natti dubbatu jenna. Sagalee Waaqayyo keessaa bakka tokko dubbiseen Waaqayyo kadhadha. Hojii namootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 yoon dubbisaa tajaajila qosatti maqaa jalqaba waan ta'eef. Isin garuu hafuurri qulqulluun yommuu isin irra bu'u humna ni godhattu. Yerusaalem Yihuudaa hundumatti Samaariyaa amma handaara lafaatti dhugaa baatu koo hin taatu isaaniin jedhee jedha. Waaqayyo kadhannee Waaqayyo isa jiraataa isa amanamaa isa ta'e kana Waaqayyo isa hundumaan ol ta'e kana Waaqayyo kadhannaa. Hafuurri Waaqayyo gaafa isinirra bu'ee isin dhugaa baatu koo hin taatu. Amma Samaariyaa handaroota Yihuudaa hundumaan wangeela hin lallabdu jedhe gooftaan Yesuus gaafa gara abbaa isaa deemuuf ka'u ergamoota isaatti kana dhaammate. Waaqayyo hin kadhanname hafuurri Waaqayyo akka nu argatu hafuurri Waaqayyo akka nu wajjin ta'u hafuurri Waaqayyo akka nu gargaaru hafuurri Waaqayyo akka nu wajjin ta'u hojiin Waaqayyo akka hojjetamuuf humni Waaqayyo akka nu dhufu Waaqayyo hin kadhanna. Waaqayyo na gargaari natti dubbadhu dubbii sagalee kee osoo natti dubbatiin mana kana keessaa na baasini waan dhufeefis kanumaa fi dubbii sagalee kee dhaga'uun barbaada waan natti dubbadhu guyyaadhaan sagalee kee natti dubbadhu ittiin jennaan Waaqayyoodhaani hafuura kee natti haa dubbatu hafuura kee naa tuqu jireenyi koo amma haa tuqamu ittiin jennaan Waaqayyoodhaani. Waaqayyo natti dubbadhu ittiin jennaan. Hafuurri Waaqayyo yoo namatti dubbate seenaa namaa jijjiira waan ta'eef nuyi barbaacha kan dhumne nama miti. Nuyi barbaacha kan dhumne eenyuyyuu miti gaafa manaa baanu. Hafuura Waaqayyo barbaadachuu manaa baane. Ayyaana Waaqayyo barbaadachuu manaa baane. Waaqayyo irra jennee manaa baane. Waaqayyo irra natti dubbate jennee manaa baane. Yoo akkas jennee manaa hin baane akkasumaani dhumnee deebina jechuudha. Gooftaa si galateeffadha maqaa Gooftaa Yesuusin galanisiif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha ati guddaadha hunduma dandeessa. Barri kan si jijjiirre yeroo kan si geeddarre si galateeffadha maqaa Yesuusin galanisiif haa ta'u. Hafuurri ayyaanni kee nu gargaara dhageenye kanaaf si galateeffadha maqaa Yesuusin galanisiif haa ta'u. Ati teessoo kee irratti ulfaadhu ulfinni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u. Dubbii sagalee kee nutti dubbadhu ati nu barsiisi maqaa Yesuusin nu barsiisi maqaa Yesuusin nutti dubbadhu hafuurri kee nutti haa dubbatu ayyaanni kee nu haa gargaaru waan dhumneef akka beeknuuf nu gargaari maaliif akka dhumneef nu gargaari ati nu jabeessi nutti dubbadhu dubbii sagalee kee nu ijaari dubbii sagalee kee nu jabeessi dubbii sagalee keetiin isa kufe kaasi dubbii sagalee keetiin isa dadhabe kaasi waan guutuuf ulfaadhu ati ol jedhi maqaa Yesuusin ameen. Mata duree keenyarraa hojiin hafuura qulqulluu maal isa yoo ta'u dhageessaniitu maaliin jedhe hojiin hafuura qulqulluu maalii isa yoo dubbadhu hojiin hafuura qulqulluu baay'ee garuu ani waan shan qofarrattan isinitti dubbadha jechuudha waan shan qofaan isin jedha tokkoffaarratti hojiin hafuura qulqulluu namootaaf humna kennuu isa yoo dubbadha lammaffaarratti hojiin hafuura qulqulluu gara Kiristoositti nama fida yookiin maqaa Yesuusin akka waamamu godha. Inni sadaffaan hafuurri qulqulluu barsiisaa fi qajeelcha kenna. Inni afuraffaan hafuurri qulqulluu kennaa adda addaa kenna. Shanaffaan inni irratti dhaabu hafuurri qulqulluun jireenya amantootaa keessaa hojii hafuuraa kenna. Isa tokkoffaarratti dhiigaa tokkoffaarratti maaliin jennaan dhagee jira garuu dhageessaniitu hin dhageenye miti irraan sii deebi'a. Hojiin hafuura qulqulluu namootaaf humna kenna. Macaafa qulqulluu iddoo jalqaba dubbise namni dhaga'ee jira? Meeqafaan dubbise? Bakka kana deebi'ee dubbisame isin garuu hafuura qulqulluu yommuu isinirra bu'u humna ni godhattu. Yerusaalem Yihuudaa hundumaa Samaariyaa hundumaa handaara lafaatti dhugaa baatu gootaa ture. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus tuyyuu bartootaan akkas jedheeni. Yesuus gara waaqatti fudhatamuuf hoggaa jiru sagalee kana bartoota isaatiin jedheeni maal jedheeni gaafa hafuurri qulqulluun isinirra bu'u humni gaafa
sirrabu afura gaafa argattanii isin Samaariyaa hundumatti deemtanii maal gootoreeni wangeela lallabbiitti jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Namni gaafa afura waaqayyoo argate maal godha jechuudha wangeela lallaba jechuudha. Namni amma gaafa afura qulqulluu argannetti waa gochuu hin danda'u hubacha sagalee waaqayyoo kutaa kana keessatti. Yesuus kutaa kana keessatti deemuudhaaf ka'eera gara abbaa isaa deemuuf ka'ee deemuudhaaf karoorseera deemus bareera amma garuu bartoota isaatti waa dhaamatu ba'e. Bartoonni isaan sodaa keessa galan asitti sun sodaatan akka inni deemu baraniiru garuu Yesuus akkas jedhee garaa keessa irraa famina amma deebi'ee dhufutti hafuura kositti dhiisee deema inni immoo humna sirii kenna humna argattuutti jedheeni gaafa humna argattan immoo deemtanitu wangeela lallabdu Samaariyaa ta'e Yihuudaatti jedheeni kutaa Yihuudota kutaa Israa'el hundumatti kutaa biyya lafa hundumatti wangeela lallabduutti jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen jedhame Yesuus gooftaadha. Ameen iyyuu jechuu kan danda'amu yoo humna argatan qofa namni ameen kan jedhu yoo humna waaqayyoo argate qofa ameen jedha. Humni waaqayyoo namaaf hin dhumnetti iyyuu namni ameen jechuu hin danda'u maaliif humna waaqayyoo argate waan ta'eef. Ameen biyya lafaa olaatanii kutaa mootummaa tokko gaafa dhuftanii mootummaa gara biraa warra biyya lafaa bulchayyoo agartanii mootummaan tokko bahee gaafa madarkira dhufe ameen jedhanii jedhanii namoonni baay'een ameen jechuu danda'u. Keenya garuu isa kanarraa addadha. Inni nuti ameen jennu isa humna qabuuf ameen jenna Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf kutaa kana keessatti Yesuus amma deebi'ee dhufutti humna koo isin biratti dhiisaatii jedheen amma sitti sodaatina humni koo isin gargaara humni koo isin barsiisa humni koo isin dhaaba humni koo isin wajjin taati jedheen Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kutaa lammaffaa keessatti dubbisuu dandeessu hojii qabatama boqonnaa lammaffaa waa'ee humna hafuura qulqulluu sirriitti dubbata dubbifachuu dandeessan boqonnaa tokko irraa kaasatti dubbisa hojii qabatama waa'ee hafuura qulqulluu akkaataa inni humna namaaf kennu akkaataa inni nama jabeessu humna hafuura qulqulluu maal akka ta'e sirriitti hubattu boqonnaa lama keessatti hafuura qulqulluu gaafa argattee jira raajiin raaja afaan haasoftu waa hundumaa gochuu dandeessu hafuurri waaqayyoo isin jabeessa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hafuurri waaqayyoo nama jabeessa hafuurri waaqayyoo nama jabeessa hafuurri waaqayyoo gaafa nama dhufe akka nama daadhii dhugeettu hafuura waaqayyoo machaa'uudha Yesuus Kiristoos gooftaadha. Phexros kutaa kana keessatti humna waaqayyoo gaafa argatanii deemanii wangeela lallaban sagalee waaqayyoo hojii qabatama boqonnaa lama keessatti waliin biftan. Phexros faayyuu humna argatanii deemanii wangeela lallabanii warra dhukkubsataniif kadhatan jedha warra rakkataniif kadhatan jedha warra dadhabaniif kadhatan jedha Yesuus Kiristoos gooftaadha. Humni hafuura qulqulluu hojiin isaa kana jechuudha. Gaafa hafuura qulqulluu argattanii humni hafuura qulqulluu gaafa isin dhufe cal jechuu dandeessan callaman jechisiisu inni faarfachuu barbaadu faarfatu nama gochisiisu inni tajaajilu nama gochisiisu inni waaqeffatu nama gochisiisu inni kadhatu nama gochisiisu hojiin hafuura qulqulluu akkas Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kana hafuurri qulqulluu jechuudha. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufe humni isaa gaafa nama argate jireenya namaa jijjiira jireenya namaa haaromsa akka kaleessatti nama deddeebisu akka reegaddaatti nama deddeebisu jireenya namaa kana haara godha Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hafuurri qulqulluun gaafa nama argate jireenya namaa haaromsa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jireenya namaa hin haaraa humni hafuura qulqulluu gaafa nama argate namni amma humna hafuura qulqulluu argatutti socho'uu hin danda'u adeemuu hin danda'u waa gochuu hin danda'u Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hafuurri qulqulluun gaafa nama argate jireenya namaa jijjiira. Kutaa kana keessatti dubbifadha. Hojii qabatama boqonnaa lama lakkoofsa tokko hanga afur dubbiftanii akkas jedha. Guyyaan Pheenxeqoostii yommuu raawwatamu hundi isaanii iddoo tokkotti turan jedha. Hundi isaanii hafuura qulqulluun guutaman afaanota garaa garaa ni dubbatanii Yesuus Kiristoos gooftaadha. Bakka kanatti ergamoonni walitti qabamanii osoo jiranii hafuurri qulqulluun bakka isaan jireetti dhufee bu'ee sagalee waaqayyoo hafuura qulqulluutti isaan argate humna waaqayyootti isaan argate isaan kan raajuu jalqaban afaan haaraa dubbachuu jalqaban waliif kadhachuu jalqaban wal jajjabeessuu jalqaban wajjin haasa'uu jalqaban nagaa labsuu jalqaban Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hafuurri qulqulluun kana hojjeta jechuudha. Hafuurri qulqulluun amantoota jechuutti gaafa humni isaa dhufe kana hojjeta jechuudha. Hafuurri qulqulluun nuti qabnu akkasuma waa hojjeta waan ta'eef waa hojjeta. Namni gaafa waldaa keessa dhufu
Caayireen hafuura qulqulluutu isa jabeessinaa dhufe malee dhufuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos gooftaa. Saatii boojii nadii kutaa lammaffaatiin darba. Isa kana fixeera. Kutaa kana keessatti waa'ee hojii hafuura qulqulluu Yoel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 dhaxaloo dubbiftaa hin argattu. 28 soddoma lafarraa kaasatti Yoel waa'ee humna hafuura qulqulluu achi keessatti hin argattu. Mee bakka kaan dubbisee otoo sana lammaffaatiin keessi dubbisame boqonnaa 31 irraa kaasee dubbisame. Guyyaan koo inni guddaa fi sodaachisaan sun otoo hin dhufiin dura aduun dukkanatti jiinis dhiignis jijjiiramuu hin danda'e maqaa Waaqayyoo warri waammatan hundinuu garuu hin oolu. Akkuma ani Waaqayyo jedhe isin warri ani waamu tulluu Xiyoon irratti Yerusaalem keessattis afaan ni fayyu. Warri afaan hundinuu ni fayyu. Hojii hafuura qulqulluuti gaara dubbiftanii dhuftanii waa'ee hafuura qulqulluu argachuu dandeessan. Yoel boqonnaa 28 keessatti 28 keessatti. Inni lammaffaa boqonnaan kooni lammaffaa kutaa itaanu hafuurri qulqulluun gara Kiristoositti nama geessa yookiin immoo maqaa Yesuusin akka waaman nama godha. Yesuus Kiristoos gooftaa. Qorontos boqonnaa 12 Qorontos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa irratti akkas jedha. Namni tokko iyyuu hafuurri qulqulluun malee Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos gooftaa. Namni hafuura qulqulluu hin qabne Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u. Kun dhugaadha moo soba? Agartanii beektu? Namni hafuura qulqulluu hin qabne Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u. Kutaa kana keessatti biyyi lafaa yoo dhattanii Yesuus gooftaadha jedhanii jechuu danda'u. Garuu kutaa kana keessatti isa kana miti. Namni Waaqayyotti yoo amane malee Yesuus gooftaadha jedhee fayyuu hin danda'u. Yesuusin waammachuu hin danda'u. Yesuusin amanachuu hin danda'u. Yesuus waaqa kooti jechuu hin danda'u. Yesuus ana gargaara jechuu hin danda'u. Namoonni baay'een Yesuus gooftaadha jechuu danda'u. Garuu isa kana kutaa kana keessatti amantiidhaan Yesuus waammachuu hin danda'an. Yoo hafuurri qulqulluu isaan keessa jiraate malee yoo hafuurri qulqulluu isaan gargaare malee Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'a. Kanaaf namni tokko iyyuu yoo hafuura qulqulluudhaan ta'e malee Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u jedhetu Phaawulos kutaa kana keessatti warra Qorontoos lallaba jechuudha. Namni amma hafuura qulqulluun gargaaramutti Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u. Yesuus waammachuu hin danda'u. Amma gaafa waldaa keessatti iyyuu namoonni waldaa jira hundi isaanii Yesuusin waamuu danda'an. Waamuu danda'an. Maaliif yoo ta'ani dadhabina jidduu keenya jira jechuudha. Namoonni baay'een amma seexana ifa dhugaa fayyadatan danda'an hin fatan. Yesuusum jechuu hin danda'an. Jireenyi isaanii amantiin isaanii Yesuus irratti hin hirkanne. Maqaa Yesuus waamuu hin danda'an. Arraba isaaniitu hin qabu. Jireenya isaaniitu qabu. Hidhamanii dhadhaabatu jechuudha. Maaliif of hin kennine. Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'an. Maqaa Yesuus kana waamuu hin danda'an. Itti ulfaata bakka. Jireenyi isaanii waan biraa keessa jira. Wanta biraa haasa'u. Namoonni gaafa gubbaa dhaabbatanii Yesuus gooftaadha yoo danda'an hin jedhan arrabatu hidhamu. Ani yoo akka tokko yommuu kadhanne arrabatu na hidhamu. Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u. Maaliif inni kun amantii keenya irra laalu. Jireenya keenya of laalu laalu. Maqaa Yesuus gaarii kana waammachuu danda'u jechuun hafuurri qulqulluun nu arganne jechuudha. Hafuurri qulqulluun nutti hin buune jechuudha. Hafuurri qulqulluun nu hin barsiifne jechuudha. Kanaaf waan tokko hafuura qulqulluu kana waammachuu gaafa dadhabnu Yesuus maqaa isaa dha'uu gaafa dadhabnu hafuurri qulqulluun guutumaan guutuu nu arganne jechuudha. Nuti ofitti hin kennine jechuudha. Hafuurri qulqulluun keessa keenyatti hojii hojjechuu jalqabne jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kutaa baay'eetu arguu dandeessu. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti so'attanii Yesuus akkana jedhe barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu. Isin akkuma jettanii iyyuu ani barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu. Isin akkuma jettanii iyyuu ani isa Yesuus Kiristoos gooftaa. Barsiisaa gooftaa jettanis na waamtu. Namni Yesuusin kan waamuu danda'u yoo hafuura qulqulluun gargaarame qofa. Yoo hafuurri qulqulluun isa gargaare qofa. Yoo hafuurri qulqulluun isatti dubbate qofa. Yoo isa agarsiise qofa. Yoo hafuurri qulqulluun jireenya namaaf ibse qofa. Namni Yesuus gooftaadha jechuu kan danda'u. Yoo hafuurri qulqulluun jireenya namaa kana dhuunfate. Yoo hafuurri qulqulluun jireenya namaa kana sakattee. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya sakattaa ilaalanii namni Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u. Hin danda'u. Yesuus gooftaadha hin jedha garuu jireenyi itti Yesuus gooftaadha jedhu kan biraadha. Fayyuu danda'u. Uumaaf Yesuus gooftaadha malee.
wantoonni gara biraas Yesuusin ni waamu maqaasa garuu fayyisuuf itti fayyuu hin danda'a. Nuti garuu warri hafuura qulqulluu gaggeeffamu warri hafuurri qulqulluu gargaare dindila ce'umsaa Yesuusin nu geessa jechuudha. Hafuurri qulqulluu karaa ittiin Yesuusin wal agarru hafuurri qulqulluu karaa Yesuusin itti wal nu barsiisu karaa ittiin Yesuusin agarru keessaa isa tokkotu. Kanaaf hafuurri qulqulluun Kiristoositti nama fida. Gara Kiristoositti nama harkisa. Fooliinsaa gara Yesuusitti nama harkisa. Gara Yesuusitti nama oofu. Yesuusin nama barsiisa. Maalummaa Yesuusin nama barsiisa. Namni yoo hafuura qulqulluutiin ta'e malee eenyummaa Yesuus qoree bira ga'uu hin danda'u. Waa'ee Yesuus dubbachuu hin danda'u. Waa'ee Yesuus kun dubbachuu miti hin galuuf iyyuu. Waa'ee Yesuus hin galuuf iyyuu yoo hafuurri qulqulluun isa keessa hin jiraanne waa'ee Yesuus gonkumaa namaaf hin galu. Roomee boqonnaa 10:13 waan nama ajaa'ibu Luqisiin qabate kun hundi isaa sadii irratti jiru. Eddan barreessee fixeen arginu. Tokkoffaa irratti Qoraantos 12 lakkoofsa 3 Yohaannis 10:13 ammas Roomaa 10:13 hundi isaa sadii irratti dhuma waan ta'eef hin beeku. Yesuus Kiristoos gooftaa. Roomaa 10:13 irratti immoo akkas jedha. Caaffanni qulqullaa'aan namni maqaa gooftaa waammatu hundinuu maal ta'eera? Iloola'e. Yesuus Kiristoos gooftaa. Namni maqaa gooftaa waammatu hundinuu iloola'e. Yesuus Kiristoos gooftaa. Akkamitti ilooluu danda'a namni yoo hafuurri qulqulluun isa gargaare akka inni gooftaa waammatu isa gargaare qofa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Yoo isa gargaare hafuurri qulqulluun yoo nama gargaare qofa namni maqaa Yesuus waammatee oolaa jechuudha. Yesuus gooftaa dhaame. Yesuus gooftaa dhaame. Hin danda'an wal kaan namayyuu jechuudha. Kanaaf ooluu dandeessan amma maqaa Yesuus waammatanitti ooluu dandeessan. Kanaan immoo kan danda'amu yoo hafuurri qulqulluu barbaadatan qofaadha. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf gooftaan Yesuus iddoo baay'eetti barsiisan waa'ee hafuura qulqulluu. Phexros fa'aa barsiisanii Phaawulos barsiisan. Waa'ee hafuura qulqulluu kana qofa miti baay'eedha. Kutaa macaafa qulqulluu keessa sirriitti dubbisaa dhaqaati. Yoo hafuura qulqulluun ta'e malee deemuu hin danda'u. Maqaa Yesuus waamuu hin danda'u. Namni baroota keessatti yoo hafuurri qulqulluu isa gargaare malee Yesuus wajjin deemuu hin danda'u. Hafuura Waaqayyoo yoo barbaadate malee fayyuu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun nama tokkaan namni battalumatti fayyuu danda'a. Battalumatti jijjiiramuu danda'a. Adeemsaa jijjiiramuu danda'a. Dubbannaasaa jijjiiramuu danda'a. Waaqeffannaasaa jijjiiramuu danda'a. Faarfannaasaa jijjiiramuu danda'a. Tajaajilisaa jijjiiramuu danda'a. Yoo maal ta'e yoo maqaa Yesuusin waammate inni immoo kan danda'amu yoo hafuura qulqulluu simate qofa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoon siisaa gargaaru. Waaqayyoon anasaa gargaaru. Kanaaf yeroo hundumaa hafuura qulqulluu barbaadan jechuudha. Kutaa gosa sadaffaatti yoo ta'e inni sadaffaani hafuurri qulqulluun barsiisaa fi qajeelcha kenna. Dhageessaniittu maaliin jedhee? Hafuurri qulqulluu yeroo barsiisaa fi qajeelcha kennu macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti argachuu dandeessu. Iddoo baay'ee jira yommuu inni barsiisu. Ani garuu 3 yookiin 4 qofa isinitti. Yohaannis boqonnaa 4:26 irratti dubbisame inni isiniif dubbatudha. Hafuurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin barsiisaa. Waan isinitti gahu hundumaas isin yaadachiisaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Yoo hafuura qulqulluu malee baruun hin danda'amu. Macaafa qulqulluu kana hunduma keenya dubbisanii jira. Taliila hunduma isaa dubbisanii akkaataa taliilaan itti hubatuu fi ani itti hubatu tokko miti. Yoo hafuurri qulqulluu nama hubachiise malee namni macaafa kana dubbisee hubachuu hin danda'u. Nu hundi nu gargara hin. Garuu hafuurri qulqulluu maal jedha nama barsiisa. Nama qajeelcha sagalee Waaqayyoo. Hafuurri qulqulluu yoo ta'e malee namni adeemuu hin danda'u. Kiristaanni tokko yoo hafuurri qulqulluu isa barsiise malee yoo hafuurri qulqulluu isaaf ibse malee yoo hafuurri qulqulluun isatti dubbate malee waa'ee macaafa qulqulluu kanaa dubbachuu hin danda'u. Waa'ee Yesuus isaatti dubbachuu hin danda'u. Namoonni baay'ee macaafa qulqulluu kana dubbisu baay'ee isaa dubbisaa oola. Hin dubbifne miti amma akkaataa itti macaafa qulqulluu kennu kuni adda jireenya keenya keessatti hafuurri qulqulluun nu barsiisa jechuudha. Hafuurri qulqulluun karaa baay'ee nu adeemsisa, karaa baay'ee nu barsiisa,
Yesuus Kiristoos gooftaa. Phaawulos akka ta'e ibsoo keessatti hafuurri waaqayyoo yeroo hundumaa abbaa yaadachiisaa yeroo hundumaa hafuurri qulqulluun gaafa irra dhufu yaa abbaa na jechisiisa jedhe Phaawulos. Yesuus Kiristoos gooftaa. Hafuurri qulqulluun gaafa namarra dhufe isa kaleessa nama yaadachiisa, isa fuuldura dhufu nama barsiisa, isa eeggaddaa nama yaadachiisa, oolmaa kaleessa nama yaadachiisa, isa boruuf immoo nama barsiisa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Hafuurri qulqulluun barsiisa dhaabee. Hafuurri qulqulluun barsiisa. Yoo hafuura qulqulluun ta'e malee barachuu hin danda'amu. Yoo hafuura qulqulluun ta'e malee macaafa qulqulluu kana beekuu hin danda'amu. Waa'ee waaqayyoo namaaf hin galu. Nama hafuura qulqulluun namaaf himse malee amma gaafa asirra dhaabbatee tajaajilu namoota baay'eef galuu hin danda'a. Waa'ee kun waa'ee nama barsiisa. Yoo hafuurri qulqulluu isiniif ibse malee isinii galuu hin danda'u. Bitaayee kana taa'eetu gaafa namni waa'ee macaafa qulqulluu dubbisu gara biraatti kana maaliif hafuura qulqulluuti isaanii ibsee waa'ee sana ilmee waa'ee jireenya Kiristoosii hin galle waa'ee hafuura qulqulluu nama sanaaf hin galle taa'eetuma dubbii tana bakka jireenya isaa keessatti isa macaafni qulqulluun haasa'u dhiisetu waa'ee biraa haasaa taa'e baay'isamaaf akkas haasaa baay'isamaaf akkas godhe garuu hafuurri qulqulluun gaafa namaaf ibse hafuurri qulqulluun garuu gaafa nama barsiisuu jalqabe jireenyi namaa kun hiikameetu argama ifa fuuldura namaatti argama jechuudha. Jireenyi namaa ifa ta'ee argama jechuudha. Akkuma baagaatiin fuuldura ifa kana hafuurri qulqulluun gaafa jireenya namaa ibsee jireenyi namaa kun ifeetu argama jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun barsiisa. Hafuurri qulqulluun kennaa namaaf kenna. Hafuurri qulqulluun oolmaa waaqayyoo namaa yaadachiisa. Hafuurri qulqulluun akkaataa ittiin waaqayyo wajjin deeman namaaf ibsa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Yoo hafuura qulqulluun ta'e malee namaaf hin galu dubbii waan biraa. Yoo hafuura qulqulluun ta'e malee namaaf hin galu waldaa dhufanii waaqeffachuun. Yoo hafuura qulqulluun ta'e malee namaaf hin galu. Namni amma macaafa qulqulluu kan dhaga'utti fayyuu hin danda'u. Kiristaanni amma macaafa qulqulluu kan dhaga'utti fayyuu hin danda'u. Yeroo fi fayya garuu macaafa qulqulluu kana hin arganne taananii yeroo badeemaa sana booda dhiisanii. Maaliif barsiisa garaa kan ta'e. Hafuurri qulqulluun isaan barsiisa. Hafuurri qulqulluu waa'ee macaafa qulqulluu kana sirriitti isaan barsiisa. Inni immoo maaliif beekanii hafuurri qulqulluun caallee nama argatu. Caallee nama argatu. Yoo isin barbaaddattan malee yoo namni barbaaddate malee hafuurri qulqulluun caallee nama barsiisa. Caallee namatti hin dubbatu hafuurri qulqulluu. Yoo namni of kenne malee yoo namni jireenya isaa dabarsee hafuura qulqulluutti of kenne malee hafuurri qulqulluun caallee namatti hin dubbatu. Abbaa faatoof iyyuu yeroo tokko caallee namatti hin dubbatan moggora ofii. Garuu yoo namni hafuura qulqulluu barbaaddate hafuurri qulqulluun nama barsiisa. Hafuurri qulqulluu waan ta'u baruu waan borii keenya namatti agarsiisa. Hafuurri qulqulluu namni gaafa hafuura qulqulluun gaggeeffame hafuurri qulqulluun gaafa ibsee fi eenyu isa biraa haa kufu eenyu isa biraa waan barbaade haa hojjetu eenyu isa biraa waan barbaade haa godhu eenyu isa biraa gara biraa haa adeemu yoo hafuurri qulqulluu isa barsiise inni garuu dhaabbateetuma jira. Inni baroota keessatti garuu waaqayyuma waaqessa namni hafuura qulqulluu isa barsiise jira hundumaa hin jijjiiramu jira hundumaa hin raafamu jira hundumaa barreessa fudhatee hin deemu sistamii biyya lafaa isa fudhatee hin deemu haalli isa hin jijjiiru baroonni isa hin jijjiiru wanti barbaade yoo fenne isa irraa yoo maal ta'e yoo hafuurri qulqulluun isa barsiise yoo hafuurri qulqulluu isa keessa jiraate borii isaa boo hafuurri qulqulluu barsiise boru maaliin akka ta'a isaa boo waaqayyo barsiise namni hin socho'u. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf hafuurri qulqulluu akkasumatti dubbatu akkasuma barsiisuu fi of kennuu qabdu jechuudha. Namni of kennuu qaba jechuudha jireenya isaa keessatti. Hafuurri qulqulluun caallee namatti himu. Akka tokko gaafa sireen asirra dhaabbatanii kadhatanii kadhadhaa jedhanii hafuurri qulqulluun isinitti bu'aa jedhamu yoo namni laphee isaa malee hafuurri qulqulluun dhufe namatti himu. Namni tokko amantiidhaan hafuurri qulqulluun sitti haa bu'uu danda'a. Namni amma laphee isaa kennutti hafuurri qulqulluun dhufe namatti himu. Namatti himu. Al tokko macaafni qulqulluun dimokiraasii tokko namatti himu dhufe. Yesuus Kiristoos gooftaa. Waaqayyo kanaaf Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti dubbisame mas. Hafuurri dhugaan sun yoomuu dhufu hafuurri dhugaa yoomuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessa. Inni waan dhaga'u dubbataa malee of keessaa fuudhee hin dubbatu. Waan dhufuuf jirus isinitti ni mul'isa. Hafuurri qulqulluun waan gara fuulduraa ta'u isinitti agarsiisa. Waan bara giree ta'uuf deemu namatti agarsiisa. Baroota keessatti
duletti xiqqoo. Borii keenya eessa kadhannu keenya jechuudha achi jechuudha. Fuuldurri keenya achi jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een bara gadi hawwiin isaanii yookiin sooromuu ta'anidha. Bara gadi hawwiin isaanii baratanii bakka guddaa ga'u. Garuu kiristaanaa isa kana miti. Hawwiin keenya inni guddaan isa borii keenya sana eessa keenya isa jedhu. Gara kam deemna? Hafuurri qulqulluu isa kanaa nu barsiisa. Nuyi gara abbaa keenyaa deemna jechuudha. Nuyi gara waaqayyoo ilaalla jechuudha. Biyya lafaa kana gaafa deemnee nuyi gara dhabnu nu barsiisa hafuurri qulqulluun. Eessa akka deemnu, eessa akka dhabnu, eenyu bira akka dhabnu, lafa kana gaafa deemnee eessa akka deemnu hafuurri qulqulluu nama barsiisa. Yoo hafuurri qulqulluu hin taane jireenyi keenya akkuma biyya lafaa ta'a jechuudha. Al tokko tokko kiristaanni annaan du'a kanaan booda achumatti nafa kiyya sumarratti dhaabbata ani kan koodhuma teera jettanii beektu akkas. Hingaa kiyya jettanii beektu hin jedhiin akkas hin jedhiin. Isa biyya lafaan illee yoo deemne isa gara fuulduraatu caala. Yesuus Kiristoos gooftaa. Biyya lafaa kana fudhannu yoo jiraate xiqqoo jiraate waggaa dhibba guutu. Baay'inaan waggaa dhibba guutu. Baay'een keenya waggaa 80 walitti deemuu dandeenya. Garuu waggaa 80 qofa lafa kanarra jiraanna sanaan booda maal jiraanna bara baraan jiraanna jechuudha. Namni akka bara baraan jiraatu hin beeku yoo hafuurri qulqulluun isaa ibse malee. Gara bara jireenya bara baraa sana beekuu hin danda'u. Beekuu hin danda'u. Isa borii sana beekuu hin danda'u. Jireenya bara baraa sana beekuu hin danda'u. Namni yoo waaqayyoon beeku malee beekuu hin danda'u. Hafuurri qulqulluu yoo namaaf ibse malee Yesuus waaqa ta'uu beekuu hin danda'u. Waaqa ta'uu malee beekuu hin danda'u. Yoo hafuurri qulqulluun jireenya namaa ibse malee, yoo hafuurri qulqulluun barii namaa ibse malee, yoo hafuurri qulqulluun namaaf ibse malee namni Yesuusin waaqa akka ta'e dubbachuu hin danda'u. Horii isaa hin beeku jechuudha. Eessa akka dhaqu hin beeku jechuudha. Yesuus darbee gaafa adeemu dhaqeen boosaa isin qopheessa. Ammasitti garuu hafuura qulqulluun isin biratti dhiisee adeema. Inni iyyuu isin jajjabeessa. Inni iyyuu isin wajjin jira. Inni lafa kanarra isin wajjin jiraata. Hafuurri koo isin gargaara. Hafuurri koo isin jajjabeessa. Ammasitti obsa godhadhaa jedheti Yesuus. Yesuus hin beeka ture namni hafuura qulqulluu malee jiraachuu akka dandeenye lafa kanarra. Kanaaf hafuura waaqayyoo gaafa Yesuus deemu nuuf dhiisee adeema jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaa. Saatiin koo deemira. Kanaaf hafuurri qulqulluun nama barsiisa. Hafuurri qulqulluun inni arfaffaan isa kana sirriitti deema. Inni arfaffaan hafuurri qulqulluun kennaa adda addaa kenna. Isa kana hunda keessatti deema. Hafuurri qulqulluun kennaa adda addaa kenna. Yesuus Kiristoos gooftaa. Qorontos boqonnaa 12 isa duraa 12 hafuur yoo dubbiftanii sirriitti argattu. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 6 dubbiftan sirriitti argattu. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 10 dubbiftan waa'ee kennaa hafuura qulqulluu sirriitti ibsa. Ani kanan dubbisu baasaan naa dubbisaa meessinii hojii ergamootaa Qorontos isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 4. Qorontos tokkoffaa lakkoofsa 12 afureen tokkotti naa dubbisaa. Kennaan hafuuraa gosa garagaraatu jira. Hafuurichi garuu tokkichudha. Ergaa garagaraatu jira. Gooftaan ergamaniifis garuu tokkichudha. Hojii garagaraatu jira. Waaqayyoon hojii hundumaa adduma addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkicha. Karaan kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atus hundumaafuu bu'aa akka ta'uufis kenname. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef. Isa kaaniif immoo beekumsa barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef. Isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaan kennameef. Isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuuruma tokkicha sanaan kennameef. Isa kaaniif dinqii hojjechuutu, isa kaaniif immoo raajii dubbachuutu, isa kaaniif immoo hafuurota garagaraa baasee beekuutu, gargar baasee beekuutu, isa kaaniif immoo afaan hin beekamne dubbachuutu, isa kaaniif immoo afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef. Hafuurri inni tokkichi sun hojii kana hundumaa
hojjetamuudhaan hin ga'a. Inni akka jaalala isaatiif tokkoon namaatiif kennaa addaan hin hiraaye. Roomee boqonnaa kudha lakkoofsa 6-8 naa dubbisaa. Roomee boqonnaa 6. 12. Akka ayyaanni Waaqayyoo isa nuuf kennametti kennaa garaagaraa qabna. Kennaan isaa waan Waaqayyoo namatti ibsu dubbachuu yoo ta'e akka amantichaa wajjin waliif galutti dubbachuu. Kennaan keenya hojiidhaan nama gargaaru yoo ta'e hojiidhaan nama gargaaruutti hin jabaanna. Barsiisuu yoo ta'e barsiisuutti isa jabaanna. Kennaan isaa nama gorsuu yoo ta'es gorsuutti isa jabaata. Inni namaaf kennu garuu qulqulluudhaan haa kennu. Inni dura bu'us dhimmee haa geggeessu. Namni namaa hoo'us fuula ifaadhaan haa hojjetu. Kutaa kana keessatti kennaa Hafuura Qulqulluutu jechuudha. Hafuurri Qulqulluun kennaa adda addaa namaaf kennu dubbata jechuudha. Qorontoos keessa Efesoon boqonnaa Hafuurri irratti yoo dubbiftanii boqonnaa Hafuura guutuu dubbiftanii waa'ee kennaa Hafuura Qulqulluu dubbata. Kutaa kana keessatti Hafuurri Qulqulluun kennaa adda addaa kennaa jira. Isa kaaniif kennaa raajummaa, isa kaaniif kennaa barsiisuu, isa kaaniif kennaa lallabaa, isa kaaniif kennaa kadhannaa, isa kaaniif kennaa jaalalaa, isa kaaniif kennaa gammachuu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hafuurri Qulqulluun yoo ta'e malee namni kennaa kana hundumaa argachuu hin danda'u jechuudha. Hafuurri Qulqulluun yoo nama gargaare malee kennaa adda addaa argachuu hin danda'u. Hafuurri Qulqulluun kennaa adda addaa namaaf kenna jechuudha. Namni Hafuura Qulqulluu kan inni fudhatu gaafa gooftaa Yesuus amale kaasee Hafuura Qulqulluu argateera. Garuu Hafuura Qulqulluu argate kana ittiin jiraachuu gaafa sana jalqabee kennaa adda addaa isaaf kennama. Garuu kennaa kana argachuudhaaf immoo Waaqayyo Hafuura Qulqulluu akka inni barbaaddate yoo isa gargaareedha. Kanaaf Hafuurri Qulqulluun kennaa adda addaa namaaf kenna. Inni kaan akka inni tajaajilu, inni kaan akka faarfatu, inni kaan akka kadhatu, inni kaan akka gammadu, inni kaan akka kolfu kennaa adda addaatu jira. Macaafa Qulqulluu kana keessatti isa kana hundumaa Hafuura Qulqulluutu kenna jechuudha. Hafuura Qulqulluutu namaaf kenna jechuudha. Kanaaf Hafuura Qulqulluu yoo ta'e malee namni kennaa adda addaa argachuu hin danda'u. Yoo Hafuura Qulqulluu isa gargaare malee, yoo Hafuura Qulqulluu barbaadate malee kennaa adda addaa argachuu hin danda'u. Hafuurri Qulqulluu kennaa namaaf jechuudha. Kennaa sanatti immoo nuyi dhimma bahuutu barbaachisa. Hafuurri Qulqulluun kennaa nuuf kenne sana irra dhaabbanneetu barbaaddanna jechuudha. Kennaa keenya adda baafanna jechuudha. Hafuurri Qulqulluun kennaa nama adda baasa jechuudha. Kennaan keenya maal akka ta'e namaaf adda baasa. Yoo kennaan keenya faarfannaa ta'e Hafuurri Qulqulluun deemee gara faarfannaa nama jechisiisa. Lallabaa ta'e gara lallabaa deemee nama jechisiisa. Kadhannaa ta'e gara kadhannaa deemee nama jechisiisa. Kolfoo ta'e kolfi nama jechisiisa Hafuurri Qulqulluun. Gammadu malee nama gammachiisa Hafuurri Qulqulluun. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Al tokko namni gaafa faarfatu gaafa Hafuurri Waaqayyoo keessatti bu'u anis bahee faarfatu nama gochisa. Gaafa namni lallabu anis bahee lallabuu laata nama gochisa. Kuni Hafuurri Qulqulluun kennaa namaaf kenna jechuudha. Kennaa namaaf jechuudha. Tajaajili namaan jedhu, faarfatu namaan jedhu, kadhadhu namaan jedhu, warra rakkatan gargaaran, warra rakkataniif kadhadhu nama gochisa. Inni kun immoo yoo Hafuura Qulqulluun ta'e malee waan gochuun hin danda'amu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yoo Hafuurri Qulqulluun nama gargaare malee kennaa ofii adda baafachuu hin danda'u namni. Namni bakka kennaa isaan taa'ee dhaqee dhaabbata. Inni kun immoo Hafuura Qulqulluu simachuu dadhabuudhaan namni kennaa isaa malee bakka taa'ee dhaqee dhaabbate yeroo ofii adeema, yeroo ofii dhiiba, yeroo ofii rakkata, yeroo ofii keessa qincabee dhaabbata. Garuu hin deema booda. Bakka sana Waaqayyoon kennineef, Hafuurri Qulqulluun bakka sana hin kennineef, Hafuurri Qulqulluun bakka biraa isaaf kenneef, Hafuurri Qulqulluun bakka biraa isaaf qopheesse.
agartee beektu nama golfu. Kennaan hafuura qulqulluu tajaajiluu qofami. Faarfachuu qofami. Hafuurri qulqulluun jireenya namaatti gaafa dhufee bu'ee nama gammachiisa. Caal jedhee kolfa nan tokko. Calluma ee kolfa. Hafuura qulqulluutu isa keessa jira. Bakka jireenya isaa keessatti wanti barbaade yoo ta'e irraafamu, wanti barbaade gaddisatti dhaga'amu, yeroo hundumaa hin gammadu, yeroo hundumaa hin kolfu. Kennaan akkasii nuuf haa baay'ee. Yesuus Kiristoos gooftaa. Faarfannaa caala, lallabuu caala kennaan kan akka gammachuu. Namni jireenya isaa hoo gammade qofata. Kanaaf isa dhumaa dubbadhee xumura sa'aatii kiyyaas ga'eera waan ta'eef. Kanaaf kennaa barsiisuu, kennaa lallabuu, kennaa kadhannaa, kennaa raajii, kennaa fayyisuu, kennaa gorsaa, kennaa amantii asuma irratti goolabaa isa shanaffaa irratti hafuurri qulqulluun jireenya amantoota keessatti ija hojii hafuuraa kenna. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa. Garraamummaa, of dhowwuudhas. Egaa seerri isa kanaan isaan kanaan mormu hin jiru. Ija hafuuraaf hojii hafuurati jiru. Hafuura qulqulluu yoo ta'e malee namni kana hundumaa gochuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos gooftaa. Hafuurri qulqulluu nama gargaare malee namni wal jaalachuu hin danda'u. Namni waliif kadhachuu hin danda'u. Namni gammachuu hin danda'u. Namni yeroo hundumaa yoo hafuura qulqulluu taane wal arrabsaa oolu, wal injifachaa oolu, wal hamachaa oolu. Hojii hafuuraa garuu waliif kadhachuu, wal jaalachuu, wal jajjabeessuu, gara amantiitti wal fiduu, waliif kadhachuu, wal jajjabeessuu, isa dadhabe kaasuu, isa rakkate gargaaruu, hojii hafuuraas kadhachuu, nagaa waliif kadhachuu, nagaa biyyaaf kadhachuu, nagaa waldaaf kadhachuu, nagaa tajaajiltootaaf kadhachuu, ijoo hojii hafuuraa isa kana jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameera. Hojjennis Waaqayyoon kadhanna.